Isti video kana bukkeetti ilaala. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf wanta yaadamnedha jechuudha kuni. Keessattuu ijoolleen nuti warroonni Itoophiyaa keessaa gara biyya Arabaa kana gaafa dhufne wantoota akkasii warroota fayyadaman jechuudha. Baay'ee nama wanii jedha jechuudha. Laalaasti video kun warshaa isaati jechuudha. Warshaa isaa keessa haala kanaatiin bahaa jira jechuudha wanti kun. Haala kanaatiin raamoo kanarraatti kan inni hojjame indoomiin kun raamoo kanarraa hojjetameetiin jechuudha. Ashagameetiin kan inni bahee aseesee uummataaf raabsamu jechuudha. Warshaan kun waan baay'ee nama guddisi jabaa waan jechuudha. Igaamee nagaa kulli daganne shamaar kafuun akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu anaa dhufu bakka nagaa dhuftan isinii jechuun jaalladha. Egaa warri mana kanaa faraataatan subscribe like share gochuu hin dagatinaa isinii jechuun jaalladha. Egaa har'a viidiyoo kanaan walitti deebinee jira jechuudha. Viidiyoo akka ajaa'ibaa tokko isiniif qabatee dhufuu yaada. Dhugaa dubbachuuf wanta baay'ee garaa nama kutuu fi wanta baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Galata waaqayyo ani garuu indoomii nyaadhee beeku waa isin ajaa'ibu mana kanatti bitanii otoo bitanii iyyuu baay'ee irratti sassatuuni nyaadhus hin jaalladhu maalumaaf akka ta'e hin beeku dhugaa waaqayyo isin jedha hin jaalladhu ani indoomii innaa maal isin jechuun barbaada seetanii akkuma viidiyoo ammarraa agartan jechuudha indoomiin raamoo bifa kanaarraatiin aragaa isalla tokko barbaade raamoo bifa kanarraati jechuudha. Indoomiin kun kan inni hojjetamu warshaa isaa keessa seenee haala amma argitan kanaani kan inni camma qabeetiin ba'u jechuudha. Egaa indoomiin akka achirratti barreeffamu irratti garuu akka boqqolloo irraati kan inni hojjetamu jedhameetiin kan inni barreeffamu garuu miti jechuudha. Kan inni hojjetamu raamoo bifa kanarraati jechuudha. Kun warroota biyyoota Chaayinaa keessatti hojjetamanidha. Irra caalaan nyaanni biyya Arabaa kun irra caalaansaa biyyoota Chaayinaa keessattidha jechuudha kan inni hojjetamu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee garaa nama kutaa baay'ee illee nama jibbisiisa jechuudha. Maaliif jennaani dhugaa dubbachuudhaaf raamoo kun biyya keenya keessatti namni raamoo kana argeeyyuu baxaamitti nama jibbisiisa jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa. Ingidihi akkuma naannoo haa ta'u naannoo keenyatti baay'ee nama jibbisiisa illee raamoon kunillee hin jiru jechuudha. Waan isin ajaa'ibu raamoon kunillee hin jiru amma isaan laalaa warshaa keessa gashanii karaa meeqas sukkuumanii achi sukkuumanii xirat kan jedhe isaa keessaa yaasaniitu fidanii kana raabsanii gurguru jechuudha. Egaa waggoota baay'ee haala kanaan gurguraa turaniiru amma garuu waan tokko Itoophiyaa keessatti labsii kun akka baheeru eenyumtuu nageenya dhageessaniitu. Dhugaa rabbi indoomiin dhorkameera Itoophiyaa keessatti indoomiin akka nyaatamne dhorkameeraani. Sababni isaayyuu mootummaan waan kana duubaa qabuuf jechuudha. Waan duubaa fi kana qabuuf jechuudha. Maaliif jennaani haala kanaan ashagamee raamoo bifa kana fakkaatu irraati ashagamee waan as bahuu fi yeroo baay'ee koome dhugaa dubbachuudhaaf indoomiin kun yeroo baay'ee namoota illee ajjeeseeru qaba. Yeroo itti nama baay'ee fixeerullee hin qabaani jechuudha. Keessattuu warroota akkamii irratti kan inni xiyyeeffatu warroota kuduraa fi fuduraarraan guddatan irratti wanta akkasii kun miidhaa guddaa duraan ga'uu danda'a. Sababni isaayyuu amma Itoophiyaa keessatti ka akkasiitti miti warii kottee duudaan nyaatamtu raamoo kana miti jechuudha. Isinii galee warii kottee duudaan nyaatamtu. Amma fakkeenyaaf biyyoota kana keessatti wanta akka booyyee nyaatama booyyeen kottee duudaadha. Akkasuma bakka wanti farda gaala namni kan hin nyaatu. Itoophiyaa keessatti garuu hin jiru wanta akkasii wanta kottee afurii qofa fi wanta kottee isaa baqaqaa ta'e qofa kan isaan nyaatan malee Itoophiyaa waan akkasii nyaatu. Irra caalaa immoo Itoophiyaan kuduraa fi fuduraadhaadha jechuudha kan inni yeroo hundumallee jiraatu kuduraa fi fuduraadhaadha malee wanta kanaa miti jechuudha. Kun garuu baay'ee nama jibbisiisa dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee nama asxallahaa jechuudha. Sababni isaayyuu kuni warroota ijoollee keenya biyya keessaa dhufanii biyyoota asii keessatti jiraatanii warroota kaleessa waan akkasiin beekni warra kuduraa fi fuduraadhaan guddatanii gaafa dhufanii wanta kana nyaatanii tokko namni gaafa beela'u waa hedduu nyaatu akka danda'u hin dagatiina. Gaafa beela'u namni waa baay'ee nyaata. Haa ta'u iyyuu malee kun immoo jireenya keenya irratti baay'ee dhiibbaa fida. Fayyummaa keenya irratti baay'ee dhiibbaa fida. Gaafa fayyaa keenya irratti dhiibbaa fide immoo hin dalaganna jennee baane yeroo itti bakkeetti hafnullee jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu maal isin jechuun barbaada bulu tokko warroonni indoomii kana fayyadamtanii indoomiin haala kanaan kanarraa waan hojjetamuuf hin fayyadamina hin nyaatilaa isin jechuun jaalladha jechuudha. Maaliif jennaani wanta biyya keenya keessatti hin taanee fi wanta biyya keenya keessatti hin mul'annedha jechuudha. Indoomiin kun biyya keenya keessatti wanta hin mul'annedha jechuudha. Kanaaf yeroo kamillee taanaan wanta akkasii wantoota bakka kana qofaa miti ka akka niskaaffee kan akka haliibiin illee isallee isinii kan hojjedha. Waa hedduudha dhugaa dubbachuudhaaf. Waa hedduudha jechuudha. Wantoonni akkas akkasii kuni
baay'ee isaanii namatti hin tolan jechuudha. Kun immoo dhuma mataa keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf waan hundumaa kan dursu immoo unuu fi biyya kana keessatti eenyu dalagannee galuu dandeenyu yoo fayyaa qabaannedha. Yoo fayyaa qabaannedha. Kanaafuu maal isinii jechuun barbaada wantoota akkasii kana fayyadamina. Kan akka maajum tomaatomii fa'aa dhugaa dubbachuudhaaf amma maajum tomaatomii wanta isin ajaa'ibu waan dura gizeen fi na fayyadamaani. Garuu jechuudha erga viidiyoo isaa argeetii viidiyoo isaa biyyaan sama erga argee waggaa tokko guuteeraan waarshaa isaa keessatti jechuudha. Erga guyyaa suniitii ani maajum tomaatomii fayyadamee hin beeku. Maaliif jennaani bakka dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama jibbisiisu kun akkatti hojjetamaa yoo amma jechuu geessu jechuudha. Isinii galee keessa darbee haliibiin illee haliibii yookaan inni shayiin isaanii illee jechuudha. Dhugaa kiristoosii faltii waliirraa illee gisee dalagamu jiraachuudha. Kanaaf wantoota bakka akkasii kanarraa fagaachuu qabnaani maaliif fayyummaa keenya irratti miidhaa guddaa waan fiduu danda'anii fi fayyummaa keenya irratti wanta hin eegamne fiduu danda'u. Kuni nuti biyya keenya keessatti wanta akkasii waan hin fayyadamnee fi wanta akkasii gaafa fayyadamne immoo miira keenya yookaan qaama keenyatti wantoota biraa fiduu danda'u jechuudha. Kanaaf kana immoo dhukkuboota garaagaraatiin dhukkuba hin beekamne dhukkuba nuti itti yaadne saaxilamuu dandeenya. Isinii galee saaxilamuu dandeenya. Kun immoo fayyaa keenya irratti, dinagdee keenya irratti, biyya keenya irratti baxaan irratti rakkoo fidaa jechuudha. Keessattuu ijoollonni biyya Arabaa keessaa amma mana hedduu irra caalaan ijoollee indoomii nyaatu. Dhugaa rabbisiin jedha indoomii nyaatuun. Egaa indoomiin haala kana. Indoomiin kanadha dhugaa waaqayyo isin jedha. Kanaaf wanta akkasii kanarraa fagaachuu nu qabna jechuudha. Wanta akkasii nyaachuullee hin qabnu, wanta akkasii irraallee fagaachuun nurra jiraataa jechuudha. Sababni isaayyuu waan hunduma dursa ofii keenyaaf bakka laachuu qabna, fayyaa keenyaaf bakka laachuu qabna jechuudha. Dhugaa rabbisiin jedha. Wanta fayyadamu keessatti ijoollee fakkeenyaaf keessattuu ijoolleen biyya Arabaa keessatti tana dhaggeeffadha. Ijoollee mana keessatti wanti isin fayyadamtan yoo dhabamillee amma baay'een keenya ijoollee maal nyaatu akka mokoroonii, paastaa, ruuzii midhaan kana baay'een fayyadaman nu furdisaa jiru. Dhugaa rabbisiin jedha. Ani isa filadha. Because isa na furdisu naa wayya malee isa qaama koorratti miidhaa geessisu wayyuu. Sidii galee amma Itoophiyaa as jireenya as keessatti jiraannutu furdanna malee gaafa Itoophiyaatti deebine akkoo furdinni keenya xiqqoodha. Sidii galee kanaaf mana keessa jirtan keessatti yoo haalichi isinitti cimee wantoonni akkasii mana keessa jiraatu yoo ta'e hin fayyadamina. Sidii galee bakka wantoota akka ruuzii wantoota akka bakka midhaan irraati kan hojjetan fakkeenyaaf ruuziin akkanuma mokoroonii wantoonni garaagaraa kun qamadii irraati kaa'aman qamadii akka aajjaa fa'aarraati. Isinii galee wanta akka garbuu fa'aarraati hojjetamu waan ta'eef wantoota akkasii fayyadamuutu irra umuuf gaariidha. Sababni isaayyuu wanta qaama keenya irratti miidhaa geessu tokkollee hin qabu jechuudha. Inni kun garuu parfeektilii dhibbatti raammoon bifa kana qabu kuni hedduu kani nama dhajjeefne iyyuu garuu galana garuu akka nama dhajjeesutti hojjetan maaliif keemikaalota garaagaraa keessa waan galuufu wanta akkasii kanarratti adaraa keessan jabaadhaatiin of eeggannoo guddaa taasisaa isin jechuun jaalladha. Baay'ee naas xallayana maaliif jennaani haala kanaan waarshaa keessa galee sanummoo amma ni gargaaru raammosaa. Baay'ee ulfaataa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee manaa sa'uutiin walitti yookaan argee baay'ee na jibbisiise isin jedha dhugaa baay'uma tokko na jibbisiise ana maaliif jennaan hin fayyadamu dhugaadha. Ani indoomii fayyadamu garuu immoo jiru ijoolloon indoomii fayyadaman. Amma keessattuu amma yoo ta'u baatee waggoota 2-3 dura jechuudha Itoophiyaa keessatti bexaam itti fayyadamu turan ijoollee indoomii. Amma garuu ijoollee indoomii fayyadaman mootummaa dhorkeeraani akka ijoollee indoomii fayyadaman. Kanaaf indoomii fayyadamina. Dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Kuni bakka nyaachuudhaaf miti ijaan agarree akkasitti ijaan agarreetu ayidannoo baay'ee ulfaata garuu tokkotti jechuudha. Isinii galee baay'ee ulfaata. Kanaaf waan hundumarraatti adaraa keessan of eeggannoo cimaa taasisa. Ofii keessaniif bakka kenna. Ofii keessaniif fayyummaa keessaniif bakka kenna. Yoo akkas ta'e malee hin ta'u jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti maal gochuu qabna wantoota akkasitti qaama keenya irratti miidhaa fiduu danda'an wantoota otoo nuti hin beekin karaa warshaa garaagaraatiin wanta nuti hin jaallanne wanta ijaan arguuf nuti hin tolle wanta amantii keenya nuuf hin eeyyamne isinii galee wanta aadaan keenya kaalchariin Itoophiyaa hin jaallanne fayyadamuurraa of eeggachuu cimaa.
Egaa kanarraati baxaamitti sirriitti of eeggachuun nurra jiraata jechuudha. Daraa buloota koo wanta kanarraa cimsaatiin of eeggadhaa isiniin jechuun jaalladha. Maaliif jennaani waan hundumaa kan dursu akkuma dura isiniin jedhe fayyaa keenyadha waan ta'eef fayyaa yoo qabaanne immoo nuti hojjetannee milkaa'amnee galuu dandeenya jechuudha. Tis noormaalii garuu gaafa biyya keenya galle wantoota akka kanaa akka fayyadamne keessattuu biyya keenya keessatti wanta amma reefu malee mokoroonii ruuzii wanta akkasii kana fayyadaman biyyi keenya maaliif midhaan harka isaaniitiin gashan kan akka xaafii kan akka boqqolloo kan akka mishingaa isa kan fayyadamanii jechuudha. Maaliif jennaan biyyi keenya biyya fuduraa fi kuduraadhaan guutamtedha waan ta'eef Itoophiyaa keessatti cinqiin akka kanaa waan hin jirreef. Kanaafiyyuu nuti immoo qaamni keenya kana faana baay'ee wal fudhachuun isaa baay'ee ulfaataadha. Nuti amma jireenya nuti kaleessatti jiraachaa turre waan biraati waan ta'eef gaafa dhumne biyya kana keessatti wanta akkasii nyaannu osoo nuti hin beekin suutaan qaama keenya irratti miidhaa geessisuu waan danda'uuf kanaafuu maal gochuu qabna of eeggannoo cimaa gochuu qabna jechuudha. Dhugaa rabbii isin jedha baay'ee wanta akkasii kun baay'ee nama jibbisiisallee baay'ee namatti illee hin tolu ijaan ergee arguu namatti hin tolu gurraa illee dhaga'uu namatti hin tolu dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf jechuudha. Sababni isaayyuu በጣም badaadha wanti isin galee በጣም badaadha baay'ee tokko badaadha. Kanaaf adaraa keessan ijoolleen keenya warroonni indoomii fayyadamtanii fayyadamina indoomiin kanarraatii kan inni hojjetamu raammoo kanarraatii jechuudha kan inni hojjetamu. Kanaaf baay'ee tokko waan nama jibbisiisudha waan ijaan arguufillee namatti hin tolledha waan ta'eef kanaaf adaraa keessan cimsaatii indoomiirraa of eeggannoo cimaa taasisaa. Warri argitanii dhiistanittan argitanii dhiiftaniittu warri immoo osoo argeen hin jirreef immoo viidiyoo kana sheer gochuun biraan naa gahaa isiniin jechuun jaalladha. Sababni isaa baay'ee tokko na jibbisiise dhugaa waaqayyo isiniin jedha baay'ee tokko. Kanaaf waan hundumarraatii of eeggannoo cimaa gochuu qabna. Fayyaa keenyatti eenyummaa keenyaaf bakka laachuu qabna. Yoo ani jiraadhe hundumtuu na duuba jira jennee yaaduu qabna. Egaa kanaafuu haala kam keessa teessanillee waan tokko gaarbii hamma fedhe yoo beeloftanillee hamma fedhe yoo rakkattanillee wanta kana hin fayyadaminaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebi'utti nagaan naa tura. Hamma dhuma sagantaa kanaatti waan na wajjin turtaniif galatooma. Akkasuma immoo viidiyoo kana ammallee sabskiraayib gochuun maatii koo ta'a natti dabalamaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa haala kam keessattuu hagaarraatti warri na biraa hin hafne hedduu galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa haala kam keessattuu gooftaan kun si wajjiniin haa ta'u eebbifamaa naaf ulfaadhaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebi'utti baay'ee.